galchuudhaaf malkaa uumaa buune nagaa sinnaa manne galaa biyyootaane udaanni saalaku baraan boorjuu taane mirgaa footoo boonyu siraa boollaa buune hangalee awwaaleef garaan nu laalata ijji miimani onneen nu hollata Zikadane deebii bimmaan keenya maaliif gadoo goota kan namarraa citee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa himboonyunu gahaa baraan bohaa nablu Wada jiru chapsi ol deebine rabnu jette ati ilmaan lamaan waliin gaggeessite jette jira otoo eegdu kan du'aa simate jette oromiyaan tiyya kan ilmaan shee dhabde jette lammiin nagaan bahe kan ormi adabde har'a guyyaa hoggaa har'aa nama 700 ol ayyaana irreecha irratti warra dhugan irratti yaadamee ture. Ayyaanachuu isaan yaadachuu sirrii guyyaa tokkotti nama nagaan bahe ayyaana kabajuudhaaf nama bahe nama irreessa qabatee bahe nama waaqa galateeffachuudhaaf bahe warra maatiisaa qabatee bahe gara jabeenyaan ajjeesuun mataa nama keenya keessatti fudhachuu hin dandeenye akka ta'e hundi keenya hin beeknan raadiyoo yaadannoo kana asitti warri qopheessanii wanni jedhu imimmaan guddaa turan yoo isa yaadu isa duwwaa miti kan barreen gaddaa duran duwwaa miti hankanaan dura duran har'a irreessa irratti namni du'a kaaleessa Oromoo ta'uu irratti namni du'a ani Oromoodha ofiin jechuu irratti namni du'e kaleessa afaan Oromootiin haasa'uudhaaf namni du'e namni biyyaa bahe namni buqqa'e har'a afaan Oromootiin haasa'uudhaaf har'a afaan guuttannee ani Oromoodha ofiin hin jenna har'a hundi keenya namni miliyoona lakkaawwamu miliyoona baay'eedhaan lakkaawwamu irreessa hin kabaja Waaqayyoon galateeffata kun hundi isaatii kan ta'e namni keenya itti wareegamee wanta argame warra wareegamee qabsoon ture warra nu keessa jirruu fi nuuf jiru yoo warra barreen gaddaa yaadamu warra waggaa 50 waggaa 40 odoo haga ammaa nu jiru kana baay'ate tokko ta'anii lama ta'anii 50 ta'anii warra karaa irratti wareegaman yaadannee isaan hundaa kabajuu nurra jiru aayyaana dhaabbadhee haasa'uuf isin as teessanii ana dhaggeeffatanii lafee warra jalaa du'anii sanirra dhaabbannee warra yaadanii yaan isaanii odoo bakka hin gahin dhabamassan haala dhaabituu nu haasofsiisu hawwalitti qabeetoo nu Oromoodhaan jechisiisu hawwalitti qabeetoo ani baay'ee waa'ee afaan Oromootiin haasaa afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa akka ta'u tokko akka kaayyoo sana qabadheetoo advokeetii godhuu jalqabe waggaa 2030 irraa jalqabee waggaa 4 deemaama hankana godhe warra dhufansan jeneraal Taaddasaa Birruu
ማሞ መዘምርፋ መገርሳ በሊፋ ኤሌሞን ቅልጡፋ ሀርአ ህያደን ቡሾፍቱ ረት ነምኒ ሚሊየን ሸን ሀወልገው ከራ ኢሳን ባሰኒ ጊዜ ኢሳን ዱበን namni keenya waliin dhaga'u har'a Oromoo wal dhaga'uu bira darbee akka Oromootitti dhaabatu ta'ee Oromummaan dhaaba ta'ee Oromummaan qabsoo ta'ee kuni moo'icha dhiiga warri dhiigni isaanii deeggarda argatee hoggaa shakkiman darbee rakkoo dhangala'e. Har'a oyeessa jedhe namni guyyaa laaluu malee jiruun nama keenyaa haa diigamu malee namni keenya haa hiyyoomu haa buqqa'u malee uummanni keenya har'a wal dhaga'uu danda'ee jira. Uummanni keenya wal faana dhaabbachuu danda'a. Uummanni keenya bahaa dhiyeetti kaaba kibbatti abbaan biyyaa Oromoodhaan jedhee jira. Amantiidhaan odoo hin qoodamin, naannoodhaan odoo hin qoodamin, afaan haasa'uu odoo hin qoodamin, Oromoon afaan Oromoo haasa'u, silaa Oromoo haasa'u. Oromoon afaan Amaarikaa haasa'u, Oromoon afaan Tigiriffaa haasa'u tokko ta'ee nuun Oromoodhaa jedhee jira. Kun qabsoo uummanni gootonni nu dura darban wanta fidan jechuudha. Kana gisee mara adda soo jiraan nama faana soo jiraan hundi keenya hubanneetoo wal faana dhaabbachuu isaan yaadachuu boruu keenya irratti mooyyuu hojjechuu nurra jira jechuudha. Har'a namni barreen gaddaa ture hambarreen gaddaatti toluu aaru waraana Somaalee irratti ijaaranii nu harka keenya duwwaa godhanii uummata keenya lafarraa buqqisuun lafa keenya xiqqeessuudhaaf uummata keenya yarsuudhaaf warri hojjetan har'aa fi wanna isaan milkaa'an fakkaata. Guyyaan garuu kan isaanii odoo ta'in keenya. Milkiin kan isaanii odoo ta'in kan keenyati. Kana nan jedhu uummanni tokko ta'e, uummanni wal faana dhaabbate, uummanni wal ijaaruudhaaf sagaleedhaan wal dhaga'ee odoo dhaabni tokko hedduudhaan walitti deessin ayyaana irreechaa irratti namni akka argamu nama miiliyoona 5 ol bakka tokkotti namni walitti qabuu danda'u addunyaa kana irratti infraastiraakcharii guddaa isa barbaachisa. Oromoon walitti hirmatee bakka tokkotti ayyaana kana kabajuudhaaf sagaleedhaan wal hubachuudhaan odoo dhaabni tokko across the board isaan coordinating godhee namni keenya wal hubachuu danda'e. Oromoo protesting throughout Oromiyaa akka walitti qindaa'ee raawwatee uummanni keenya wanna qabatamaa irratti abbaa biyyaa ta'uudha lafa isaati irratti of bulchuu danda'uu isaati irratti afaan isaa Oromiyaa keessatti odoo ta'in guutummaa Itoophiyaa irratti itti fayyadamuu irratti walii galee bahuun isaa injifannoo guddaa akka ta'e kanaan booda wanni fedhallee nuuf duubatti akka hin deebine hundi keenya hubachuu danda'uu nurra jira.
keessa waggaa 40 waggaa 50 itti wareegamtanii irratti dadhabdanis haalaan itti dabalamtanii anis nan jira jettanis kun hojjaa keessan ani ijoollee keessanitti jira namni keenya warra irratti beekaman jedhe qabsoodha warra irra jiraannu jiruudha. Processing keessa darbaa jirru phasing keessa darbaa jirru tokko tokkoon yoo laalle fuulduratti deemaa jirra malee mo'ataa jirra malee mo'amaa jiru kan hubachuu qabna kanarratti ofitti bohaaruu nurra jira jechuudha. Kana yoo jennu wanna haga ta'ee mataa keessatti qabachuu nurra jira. Tokkoffaa qabsoon uummata Oromoo galmi isaa Oromummaadhaan of baruu miti. Inni feesii isa tokkoffaadha. Ayyaana Oromoon duraan gate akka irreechaa fa'aa deebifnee kabajuu calqabu miti. Eenyummaan Oromoo ijaarramee institutionalized ta'ee Oromoo aangessu, Oromoo abbaa biyyaa godhu, Oromoo abbaa aangoo godhu, Oromoo uummata aangoo irraa maddu godhu. Kuni irra deddeebinee hubachuu wanta nurra jiru jechuudha. Oromoo na qabsaa'aa jiru, Oromoo keessaa dhaabatu, Oromoo keessaa nama tokko aangomsuu miti. Oromoo akka jirutti aangomsuudha. Oromoo akka jirutti impaawarii godhee raawwatee uummata keenyarraa aangoon akka maddu godhudha jechuudha. Kanarratti Oromoon across the board political opinionii yaada siyaasatiin addaan hin jiru. Oromoon opinionii amantiitiin addaan hin jiru, naannoodhaan addaan hin jiru. Kanarratti namni hunduuyyuu galma kana bakkaan ga'uudhaaf Oromoon abbaa biyyaa ta'ee abbaa aangoo ta'ee akka uummataatti haa isa bulchu. Isa keessaa filatee haa isa dide buusuu kan danda'u ta'ee akka uummataatti dhaabbachuu sana jiran kuni sirna gadaa isa bu'uuraati jechuudha. Ayyaanni irreechaa akkuma abbaan keenya duratti jedhanitti sirna gadaa keessaa tokko. Sirni gadaa guutuun deebi'ee ijaaramuudhaaf garuu uummanni Oromoo akka jirutti gadaan kan bakka har'a jiru kanaan nu ga'ee uummanni keenya gadaa jedhee akka institushiniitti fayyaadu ilmee isaatiin, waggaa isaatiin, urnii isaatiin namni hunduu dhiirris, dubartiinis, ijoolleenis, guddaanis division of laborii qaba. Sun empowerment jechuudha. Processing itti deemaa jiru, resurrection godhaa jiru. Dhaabbanni uummanni keenya aadaa fi safuusaa deebifatee abbaa aangoo akka ta'u godhu akka ta'e akka kaayyootitti kuni mataatti qabatamuu isarra jira jechuudha. Oromoo humneemsu, Oromoo duroomsu, Oromoo abbaa biyyaa godhu. The 3 P's. Power, prosperity, and peace. Oromoo humneemsu, Oromoo duroomsu, Oromoo nagaa isaa eeguu human security isaatiin jechuudha. Waraanni sumaan isaa nurratti banamee jiru. Nurratti qindeessan human security keenya violate godhu. Oromoon biyya gootaadha. Uummata goota. Survival of the fittest biyya sanitti yoo seera haa ta'u jedhanii fe'anii Oromoo sanitti sodaachuu hin danda'u. Oromoo wanna of shakku qabu akka Oromootitti we can be the fittest of all. If the survival of the fittest is the objective of those people, we can be the fittest of all the fittest. Biyya san keessatti. Garuu akka Oromootitti, akka aadaa gadaatitti
ummanni keenya bakka haluun hin qabnes xiqqaanis guddaanis bakka itti seeran wal kabajee jiraatu ijaaruudha malee akka jarri amma nurratti qawween harka isaanii garuu duwwaa nurratti roorrisuu yaadan kun yaadan kanaa itti galmi keenya qawwee soo feete hin argannaa hin ijaarramnaa ummanni keenya wanni yartutan of keessaa hin buqqisa galmi keenya garuu namni guddaanis xiqqaanis haluuna qabus haluuna hin qabnes hanqabeenya qabus hanqabeenya hin qabnes biyya equitiidhaan fairnessiidhaan justiceidhaan wal faana jiraatu ijaaru akka ta'e akka hin daganne barbaachisa jechuudha. Kun namni keenya akka galmaatti qabachuu sana jira. Garuu achi ga'uudhaaf of preserving godhu of empowering godhu nagaa keenya eeguun feezii isa calqabaati jechuudha. Tokko kana. Allammataa walitti dhaabnee walitti sirriitti hubachuu nurra jira. Poolitikaan biyya sanii biyya Itoophiyaa isuma calqabaati irraa calqabe. Haalli ijaarame identity politikaa irraa. Akkamitti ijaarame? In early 1900s, 20th century, early 20th century, right? So quality deeman assimilation project. Assimilation project san irratti nama keenya assimilate godhanii kaan exclude godhanii eenyummaa nama keenyaa qabsiisanii structural discrimination ijaaruu ture. Discrimination racism jechuudha. Theory identity politika tokko ijaarame jirati. Uummanni keenya qabsoo 1974 revolutionii akka Habashaatti 1964 jenneetu haasofnu kana 1966 jenneetu haasofnu achirratti tokko hancabse politikaa achirratti assimilation projectii sana irratti ijaarame lafarraa buqqisee 1991 irratti immoo uummata keenya keessaa mataa keessaa buqqise. Haala achirraa hafe immoo feeziin isaa lammataa turre identity politics sanirratti hundaa'anii raawwatanii haga of beekuu dandeessu eenyummaan kee hagam akka ta'e aadatu iyyuu sii hiraa yaada jedhu irratti politics of recognition identity politics of recognition irratti hundaa'e nama keessa jiru kun maalinni afaan haasoftaa biyya keessa irratti bulchuu mirga qabu. Anatu iyyuu sii hira jechuudha. Anatu iyyuu warra jirutu iyyuu nuu hira. Nuyi irraa fudhanna. Galmi keenya akka uummataatti identity politics jiru kana irratti hundee sana irratti akka ijaarame hubachuu irra jira. Tokkoffaan racism and discrimination outright isin bakkee qabdanii isinii olii isin nuu gadi jedhaniitoo uummata keenya akkaataa itti madaalaniitoo turasatu jira jechuudha. Haan amma feezii isa duraa kanaa fi haga ta'e immoo eenyummaa kee recognize godha garuu mirgi kee haga sii hayyamne yaada jedhurra jira jechuudha. Galmi Oromoodha. Eenyumti isaanii abbaa fe'ee haa ta'u. Discriminating godhuu miti. Anatu si beekaa miti. Yoo wal faana han jiraannu ta'e wal kabajnee sadarkaa wal faana jiraannu achiin ga'uudha jechuudha. Tigree haa ta'u, Amaara haa ta'u, yookaan lammii biraa haa ta'u, akka Oromootitti na kabajuu yoo danda'e wal faana jiraannu. Yoo sun hin jiraanne wal faana jiraachuu dandeenya jechuudha.
identity political right ummanni keenya mirga naafennaa jedhee kana tolootiin mirga fudhatee ittiin boodu waan qabu qabsoo keenyas galmi keenyas politics of respect bira ga'uudha jechuudha. Saniin gadi paartii kana wajjiniin paartii isa wajjiniin Oromoo bakka bu'ee mirga keenya irratti wani negosheetii goonu hin jiru. Mirga keenya irratti meetana wal faana gurraa kana hin isaatu fudhadhaa jennee wanni walitti haa yaadu hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoo Protestii warri kanaan dura qabsaa'anis galmi isaa tokko biyya san keessatti namni hunduu wal qixxummaadhaan wal kabajaan wal faana jiraatu malee tokko ol ta'ee biyya keessa jiraatu biyya san uumuuti jechuudha. Biyya akkasii diignee biyya wal qixxummaan ijaaruudha jechuudha. Kanarratti namni wal gargaara. Kaayyoo inni lammataa jechuudha. Kan dura hin dagatina Oromoo lafa Oromootitti dhaaba ta'ee biyya ta'ee tokko ta'ee dhaabbachuun isaa ergaa walii dabarsu tuni ergaa tokkummaa ergaa uummatummaa akka uummataatti dhaaba tokko ta'uu keenya jechuudha. Akkuma yaadatan achirratti wanti tokko wadanii odoon jedhin bira darbe amma sadarkaa amma jiru kana keessatti dhaabi Oromoo bakka bu'eetu akkanatti hojjetu biyya keessa jiru. Oromumatu dhaabate. Kun immoo hunda keenya gammachiisu isarra jira. Oromoon akka Oromootiin dhaabatu jechuun akka Oromootiin yoo kabajjan akka Oromootiin yoo faana jiraachuu barbaadan wal faana jiraannaa biyya wal qixxummaa biyya wal irratti kabaju malee isin irra hin jiraattan anarratti silmii taatanii jiraattan biyya kiyya irratti silmii taatanii jiraattan ana buqqirtanii isin irra jiraattan lafa kiyya irratti abbaan biyyaa anaan jedhu asirratti dhufa jechuudha. Identity politics of respect, not identity politics of discrimination, not identity politics of recognition, but identity politics of respect. Jechuudha anfanii sadaffaa gisee baay'ee yoo walitti taasisu waa'ee lafaa hin haasofnaa waa'ee abbaa biyyummaa hin haasofnaa qabeenyi guddaan inni walitti qabnu tokko sooshaal kaapitaalii keenya hawwal faana dhumman achi keessaa tokko inni afaan keenya afaan walitti dhufe afaan Oromoo aadaan gadaa hunduyyuu hawwal faana qabatee dhufu sooshaal kaapitaalii wal amanu wal kabaju wal faana jiraachuu wal qarqaaru sana bakka kana irratti akka lafaaf falminu irratti akka nagaa Oromootiif falminu irratti sooshaal kaapitaalii wal faana qabu kanaaf falmuu dadhabuu nurra jira. Dhugaadhaaf falmuu nurra jira. Uummanni Oromoo uummata dhugaa jaalatu. Amma hoo sobaan uummachiisaa jira. Wanna sanii nu diigaa jira. Kaadiree sobduu hanguyyaadhaan harkaa jedhu halkan hin guyyaa jedhu uummata keenya qotee bulaa keenyatti oggaa 25 darbe kan ergaa uummata keenya sobaati. Uummata keenya keessatti soba ijaaranii sobaan misoomsanii odoo biyyummaa dhaggeessu soba itti uwwisanii odoo qullaa jiru soba garaa guutanii odoo beela jiru baalii uummata keenya diigaa jiran uummanni keenya sobduu akkanaa kan xireeffachuu isarra jira of keessaa buqqisuu isarra jira aadaa keenyaa miti eenyummaa keenyaa miti akkuma lafaa falmannu dhugaa uummata Oromooti dhugaa walitti haasa'uudha wal amanuudha wal firastii godhuudha uummanni keenya
falmachuu danda'u sana jira. Warra soba Oromoo keessais Oromoon taasisu. Warra soba ergaa gandaa hidheetoo soba nu taasa'u of keessatti tolereetii godhu dhaabuu. Kuni kaapitaala guddaadha uummanni Oromoo. Hundi keessan biyya mataa keessan gara biyyaatti deemtu yaadadhaa yoo guddatan ollaan akkasiin guddise. Warri keessan ollaawwan keessa wajjiniin firoota keessa wajjiniin jaalala akkamiitiin akka guddatan mana murtiitiin kan wal faana jiraachisa. Poolisii naannootti qabaanneetiin harkuma tana 85% uummanni keenya harka 85 ol kan jiraatu baadiyyaa keessa. Mana murtii achi jiraatee isaan wal faana jiraachisa. Poolisii achi jiraatee achitti nagaa oola, nagaa eega. Waan qabeenya waloo uummata keenyaati uummata kana asiin gadi isaan maal jedhee guutii jiran kaadiree dhabdee guutii jiran qabeenya kana afaan wal haalsisu namni keenya akka waliin amanne godhu. Oromoon biyyatti haqni namni nama haqu arraba namni nama haqu namni waa haqu arraba hin xureeffatamu hin tuffatamu namni kabaja qabuuf har'a hoo hojjetanii argachuu odootanii haatanii argachuun wanta guddaa godhanii aadaa uummata keenyaa hojjetee argachuun harkatti dhiigaa jiran. Uummanni keenya warra hateetoo hanga nu barbaachisu nu barsiisuudhaaf xaaru kana of keessaa buqqisu, of keessaa balleessu, of keessaa abaabuu sadaqe. Sooshaal kaapitaalii keenya, varchuu keenya, uummanni keenya jiruun isaa sooshaal kaapitaalii kana. Qabeenya guddaa uummata keenya. Kana dagatina. Wanta sadii dhiigaa jira jedhee haasaa jira sooshaal kaapitaalii keenya. Tokkoffaa poolitikaatu dhiigaa jira. Poolitikaan seera barate. Poolitikaa jechuun soba jechuun miti. Amma poolitikaa jechuun soba godhanii raawwatanii wal gowwoomsuu godhanii raawwatanii uummata keenya keessa facaasaa jiran. Keessais alaayis. Kuni ni keessaa barbadaa'u sababa. Kuni nu keessaa badu sababa. Tokko aadaa keenya yarsaa jiru, hawwal nu shakkisiisaa jiru, akka waliin hubanne, akka tokko taa'ee nu godhaa jiru tokko kana. Hallammataa mannoolee amantii. Mannoolee amantii waa'ee waaqaa lallabuu irratti, waa'ee waaqaa hojjechuu irratti, nama waaqan akka amantii isaaniitti kiristaanas haa ta'u, islaamas haa ta'u, waaqeffataas haa ta'u, kadhaa malaa san amanaa miti. Akka amantii isaatti waaqa wal quunnamsiisuu duwwaa yoo ta'e, namni hundi akka wal quunnamee wal qarqaan goosisu hojjaan isaanii. Amma hoo eessa jira? Nama keenya waa'ee erga booda itti jiraatu itti maal halarra keessa jiraatu irratti ajjeesaa jiran. Kun dhaabbachuu irra jira. Oromoon manneelee amantii biyya isaa keessa jiru irratti abboomuu sana jira. Masjiidota biyya keessa Oromoo biyya keessa jiru Ortodoksii haa ta'u, Pirotestaantii haa ta'u, warra Islaamaa haa ta'u, warra waaqeffataa haa ta'u, amantoonni biyya keenya keessa jiran baala keenya qabatanii afaan keenya nama keenya akka gaggeeffaman abbaa biyyaa akka irratti kaa'an uummanni keenya kan kiristaanatis kan islaamatis kan waaqeffatatis xiyyeeffatee hojjechuu isarra jira jechuudha. Kuni kan biyya keenya abbaa biyya
baadiyyaa nu godhu hal sobaan lafa keenyarraa nu buqqisiisu kan hawwal nu shakkisiisu kan aadaa keenya ristoorii godhuudhaaf gahee guddaa qaban jechuudha. Akkuma poolitikaa dhuunfachuun irra jiru amantii dhuunfachuun irra jiru. Istiraakcharii isa cimaadha. Nama keenya baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee isaas ni gala. Sadaffaa haala jechaa jiru gara qabeenyatti hojjetanii argachuun instituushinii biizinasii jedhamu kanaan namni keenya hal nama keenya wal saffisiisaa nu saamsisaa nu hiyyoomsaa ittiin jiranii sobduu nu keessa naqaniiti. Namni keenya lafa isaati irratti abbaa biyyaa qabu duwwaa yoo ta'e qabeenya hojjetee argatu irratti warri bitu walirraa bitu irratti warri gurguru walitti gurguru irratti qarshiin Oromoo neeraan Oromoo keessa akka sarkuleetii godhu tujaarri Oromoo akka diitaan Oromoo akka ijaaramu godhu irratti namni keenya xiyyeeffatee hojjechuu isarra jira jechuudha. Kana kan godhu dandeenyu sooshaal kaapitaalii wal trastii godhu yoo ijaarame jechuudha. Kanatti aansee haalanne ikoonomii diinagdee kanarratti aansee haalanne yaaduu irra jiru. Rakkinni warra barate qunname Oromoo kan maseense odoo ijoollee qabu ani ijoollee qabsiisa. Oromoon odoo ijoollee barsiifadhe jedhu ijoolleen isaa hojjechuu gaddaa kan taasise istiraakchariin abbaa fi ilmoo wallaalchisa. Tokko an ijaarame ani irratti ijaarame nama keenya kan barate instituushoonni hojjaa kennan instituushinoonni jiruu nama keenyaaf ta'an hundi isaaniitu iyyuu nama keenya kan hin booji'amne ta'uu isaanii sagamaatu. Qabeenya Oromootiin ijaaramanii duratti inni hoo waa'ee Sumaalee kan haasa'u federaal instituushinii Oromoon uummata Itoophiyaa ta'e jedhanii federaal instituushiniin erga uummanni miliyoona tokko gahu sababuma waraana Sumaalee kanaan erga buqqa'ee booda dhaabni tokko masraabeetiin tokko gadi ba'ee natti dhagaame uummata kanaaf jedhee namni dubbatan jiru. Kuni hojjaa guddaa dha. Ijoolleen teenya achi keessa jiran maal hojjetanii? Achi keessatti qaxaramanii hojjetan malee instituushinii suni dhaabni suni masraabeetii sunan isaanitti jechuudha. Buna uummata Oromootiif, warqii uummata Oromootiif, midhaan uummata Oromootiif, gibira uummata Oromootiif iyyuu mana kana ijaare malee uummata Oromoo tajaajilaa jira jechuudha. Federaal instituushinoonni jiran. Kuni maal nutti agarsiisa? Wanta guddaa tokkoffaa dhaabbolee gandara keenya, humna keenya, qabeenya keenya, dhiiga keenya ijaaraman kana Oromoon haan ofii godhachuu isarra jira. Isaan kadhachuuf odoo ta'e irratti abbaa ta'uu danda'u irra jira. Biyya keenya keessa jiranii, biyya keenya keessatti ijaaramanii, biyya keenya keessatti uummata keenya fayyaduu isaan danda'u isarra jira. Wayyaa biyya keessa jiru itti naqamee booji'achuu isarra jiru jechuudha. Dhiiga abbaa isaatiin, dhiiga haadha isaatiin, qabeenya abbaa isaatiin, qabeenya haadha isaatiin ijaaraman. Lafa keenya irratti ijaaraman. Instituushoonni kun uummata keenyaaf ta'uu danda'u isarra jira jechuudha. Feetii tokko kan hallammata piraayiveet biizinasoota keessa jira. Amantii kaasee jira. Uummanni keenya ijaaree ijoollee isaatiif hojjaa uumuu danda'u isarra jira. Qaxarama gandaa ta'ee uummata Oromootiif ganda falmaa uummata Oromootiif namni tokko dhaabbachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ana fudhadhaa. Ani hojjetaa ministeerri dhimma alaatiin ture. Foreign Ministry. Achi keessa taa'etoo haasaa nama isin taasisuu kana isin taasisuu hin danda'u. Isaan kun mindaa naa kenna.
harka isaaniitiin jira. Uummanni kiyya odoo baddalamee odoo uummanni kiyya rakkatu waa'ee uummata kiyyaa afaan baafadhee akka hin haasofne na godha jechuudha. Maal sana godha? Isaantu wannan nyaatee bunaa safara. Oromoon barate akkanatti hojjechuu gandaa ta'ee rakkatee uummanni baadiyyaa jiru ijoollee guddifadhee barsiifadhee finfinnee erga jedhee yaada qotee bulaan keenya. Uummanni keenya dhugaan isaa maal inni tiksee gandaa taate ijoolleen Oromoo barate. Ergamtuu gandaa taate. Saayikiliin kun bakka tokkotti cabusarra jira amma cabusarra jira. Boruuni ikkaanii amma cabusarra jira. Oromoon ijoollee isaanii hojjaa uumuudhaaf. Bunni Oromoo na gurguramu. Warqeen Oromoo na gurguramu. Dhakaan Oromoo afachu. Bishaan Amboo Oromoon gurgurachuu danda'u bishaan mootii godheetu. Oggaa meeqaaf gurgurama bishaan suni Amboo keessatti maal hojjete kana natti ijoolleen Amboo as jirtu. Simintoon Moogari mana meeqa Finfinneetti ijaaree jira warra Moogarii buqqa'eef maal godhe? Faaktarii simintoo ijaaree uummanni isaa dhakaa lafa isaa keessa jiru daakatu simintoo godhee gurgurachuu danda'u. Garbuunaa fi Baaleetiif Wallaggaa biiraa ta'eetoo namni kun itti ijaaru inni farsoo naqateetoo biyya sanitti gurgurachuu danda'u. Bunni Harar, bunni Wallaggaa simbirroo eenyu simbirroo sabtu fideetoo Ameerikaatti jira. Oromoon eessa dhaqa? Ijoolleen Oromoo eessa jira? Uummanni keenya qabeenya isaati irratti abbaa biyyaa ta'uu isarra jira, harka isaatti deeffachuu isarra jira, kanaaf immoo wal ijaaruu isarra jira, wal hubachuu isarra jira. Lafti Oromoo naannoo magaalaa jiru harka isaanii yoo galee qarshii miiliyoona lakkaawwamu ta'a. Harka Oromoo yoo jiru maaltu birrii kudhan isa godhe? Eenyutu gabaa irratti baafata lafa keenya irratti ni moo isaan? Qotee bulaan Oromoo lafa isaati irraa buqqa'uu danda'in biizines paartinarii ta'uu isarra jira biyya isaati irratti. Warri naannoo magaalaa jiru riil isteet divilooparii ta'uu hin danda'u. Eenyu isa godhuu danda'a? Ani gorsuu nan danda'a. Ati gorsuu hin dandeessa. Ati ijaaruu hin dandeessa. Uummata keenya irratti tiksee gandaa kan taphachiifne yaadduudhaan ittiin uumama wadde jajjabina akka namaatti tokko hin qabnu walitti buufnee akka uummataatti jajjaba taanee bahuu qabuudha. Amma garuu guyyaa sun darbee jira. Har'a warri asitti walitti geessan warri na dhaggeeffatan kun haasaan ani haasa'e dhageessanii raawwatanii galtanii isa haasa'uu danda'e ijoollee walitti dha'a. Tokkoon lama lamaan shan kudhanii qa'ee isaanii irratti qa'ee abbaa isaanii irratti abbaa haasa'an mana barumsaatti abbaa ijoollee walitti hidhaman ofii haa dhaabbatan. Gara tokko yoo yaadu wanni gannituun nu godhaa jirtu nu dammaqsaa jira. Hannu wal dammaqsineerra har'attiin isaan nurraan ga'an nu dammaqsetu caala. Dhugaa wal tasaa jirra. Kana sirriitti xiyyeeffannee raawwannee irratti hojjechuu wal ijaaruu danda'u irra jira jechuudha. Har'a warri pirogiraama kana qopheesse kan akkan irratti haasa'u na gaafatan keessaa tokko waa'ee rakkina Sumaalee duraan geessisan. Argitanii uummata yeroo duratti ijaaranii halluu
buqqisuudhaaf yaadanii hagam akka wal ijaarre wanna beekanii. Hundeen ishii ergaan ishii lafti uummanni keenya irraa buqqa'e Oromoon akkatti deeffachuu dhiisitu. Haan isaaniitu yoo ta'e irraa fudhachuu barbaade yoo fedhiisan qabaatu uummanni keenya. Humna gahaa, guddina gahaa qaba. Hoggaa gabaabduu keessatti uummanni wal ijaaree lafarraa har'a fudhatame kana odoo ta'in Indiyaan Ooshinii Okkupaayiroodessi awuleetii argachuu danda'u uummanni keenya. Kanarratti shakkii tokko jiraachuu sana hin jiru. Garuu akka ergaatiitu uummanni keenya wal fudhatee galuu nurra jiru. Hal walitti dhaammachuu nurra jiru. Jarrituun akkanatti buqqifte jennee boora garaan nu dhaabuudha. Erga dubbiisa taate wal ijaaruu nurra jiru. Hanjali san irratti jajjabina keenya irratti walitti qindaa'ina keenya irratti uummata keenya diriirsuu irratti sirreessuu irratti hiriirsuu irratti yaaduu nurra jira jechuudha. Kana irratti warreen biyya keessa jiran, warreen ijoolleen biyya keessa jiran, warreen biyya keessatti uummata kanaan bulchaa jiran, uummata keenyaaf warra buqqa'eef qarqaarsa kennuu deebinee dhaabna jedhanii yaaduu wanna ta'u. Wanni guddaan garuu uummata keenya boru lafa isaatti irratti deebi'ee jiraatu. Uummanni keenya xiiqiin akkanaa akka irra hin geenye uummata keenya hidhachiisu orgaanaayizii godhaniitoo akka of difeenii godhu self defense plaanii isa qabatamaa kan lafa kaa'uu isaan irra jira. Asittis uummanni ala jirus biyya keessa jirus kana irratti xiyyeeffatee raawwatee uummanni keenya warra humnaan nu cabsuudhaaf yaade humnaan ofirraa ta'uudhaaf warra wal faana haasofnee rakkina heena jedhu haasa'ee himuudhaaf uummata keenya orgaanaayizii godhu, tireedii godhu, moobilaayizii godhu yaasaniitu akka uummanni ofirraa diina goosisu dirqama qabanii hundi keenya ergaa kana nama biyya ala jiraa jirus warra biyya keessa jirusinis dabarsuu danda'u nurra jira jechuudha. Self defense optionity national security treaty keenya irratti human security, territorial security, property security keenya gaafii keessa seesisaa neeraa walitti dhufnee uummanni dhaabu hin jiru. Hanar dhaabu kana boru yoo dhufanii dhiigan akkam goona. Dhuguma jechuun warra dhaabne ta'ee kan jiru kana uummanni keenya akkamitti ofirraa looguu sana jira. Har'a odoo fe'anii finfinnee dhufuu hin danda'anii. Uummanni keenya maal harkaa qaba? Uummanni keenya warra qawwee feetu qawweedhaan ofirraa looguu. Warra beekumsaan dhuftu beekumsaan ofirraa looguu. Bitaanis ta'u mirgaanis abbaa biyyaa ta'ee kabajamee jiraachuudhaan biyya san keessatti murteeffachuu isarra jira. Ergaan wareerri Sumaalee nutti himu kana duwwaadha. Sumaaleen humna isheetiin miti. Uummata keenya warraa jirtu uummata keenya lafa keenya fudhachaa okkupaayiidhaa nama keenya buqqisaa jirtu. Wanna saniif walitti galee nu achi keessatti akkamitti politikaalii of pooscharii goona akkamitti of ripirezentii goona kan jedhu kanarratti yaaduu nurra jira jechuudha. Tokkoffaa warri amma aangorra jirtu jara kanatti fayyadamtee uummata Oromoo dadhabsiisuudhaaf ajandaan isaanii ajandaan tokko. Kanaafuu Sumaaleen uummata keenya waraantu warra uummata keenya dadhabsiisuudhaaf uummata keenya laamsessuudhaaf warra uummata keenya abdii kutachiisuudhaaf heddisanii isinii fuulee taa'anii jettee Sumaaleen warraaqaa jiru. Garuu hundi isaanii jarri lamaan Sumaaleenis warri ajandaa kana qabu san dagate yoom caala Oromoon amma tokko ta'e.
Oromoo wal faana dhaabbatee jira. Oromoo wal dhaggeeffachaa jira. Oromoo humna ta'ee jira. Humni kun immoo beekumsi kun immoo qabeenyi kun immoo iyyuu halkan tokko gara qawweetitti jijjiiramuu akka danda'u diinni si beekaa si beekaa garasitti deemuu danda'u nurra jira jechuudha. Tokko kana. Hallammataa warri Sumaalee alakka ajandaatti fayyadaman warri gara lixaa kun the western powers shororkeessituu jedhanii raawwataniitoo jara kana ijaaranii waggaa 10 darbirraa calqabee Sumaalee keessatti fayyadamuudhaaf Ogaaden keessatti fayyadamuudhaaf qawwee isaan ijaaranii qabeenya isaan ijaaranii uummata Oromoo buqqisaa jiran. Asirratti duratti waa'ee dippiloomaasii kaafnee jirra. Warra neeraa kennee fi warra tireeningii kennee fi warra isaan orgaanaayizii godhee moobilaayizii godhe kana straight forward sirrumaan ingeejii godhuu danda'uu nurra jira jechuudha. Mootummaan Ingilizii achi keessatti qooda qaba. Mootummaan Ameerikaa achi keessatti qooda qaba. Biyyoonni Awurooppaa keessa jiran baay'een isaanii achi keessatti qooda qaban. Jara kana hojjaan isin deemtaniif galma isin shororkeessituu akka nu waraananii isaan orgaanaayizii goone jettanii miti. Rakkina bal'aa rakkina guddaa uumaa jira. Soolishinii biyya sanii, soolishinii naannoo Itoophiyaa Sumaalee yoo ta'e akka Oromoo ta'e itti ibsuu danda'u nurra jira. Lakkoofsi keenyas, qabeenyi keenyas, bal'inni keenyas, namummaan keenyas kana hin madaala. Kanaaf jara kana afqonnee dippiloomaatiikali one-on-one conversationiidhaan karaa isaanii irraa deebifnee warra jara kaanii dhachiiftee warra nama keenya buqqiftu kana diina keenya odoo ta'in fira keenya godhachuudhaaf of qopheessinee irratti ijaaramee hojjechuu nurra jira jechuudha. Sadaffaa Sumaaleen wayyaanidhaaf hojjedha jettee haatiin akka malee warra West yookaan warra lixaa kanaaf hojjedha jettee haatiin akka malee ajandaan ishii lafa bal'ifachuudha. Kana gisee Haayile Sillaasee lafa kanarratti ajandaa baafatanii laga Awaashin gama Oromoo jiru qabannee raawwannee Sumaalee fi Amaaree nutti Oromoo addaan qooddanne jedhanii ajandaa erga baafatanii hoggaa baay'ee. Ajandaan abjuun isaanii kuni haan isaan balleessu malee isaan misoomsu akka hin taane uummanni keenya ergaa cimaa dabarsuuf isa fayyada. Oromoon gisee Zaayibaareen uummata keenya irratti waraana banu sadarkaa irra keessa jiru sanii miti jiru. Oromoon bahaa, dhiyaa, kaabaa, kibbaa wal hubatee tokko ta'ee wal faana dhaabbatee afaan tokko ta'ee qalbii tokko ta'ee mataa tokko ta'ee jira. Kana immoo iyyuu abjoottu Sumaalee dhiisitoo abbaan ta'e cabsuu hin danda'u. Gaafa Afrikaa san keessatti uummanni Oromoo mataa malee eegee ta'u. Goota malee gadhee ta'u. Kanarratti warri Sumaaleetis taatee warri Sumaaleetti fayyadamee uummata Oromoo dadhabsiifna jettee yaadduun akka fiixan baanu hubachuu isaanirra jira. Kun immoo iyyuu halluu dhaadannee to'achuu godhoo ta'e qeerroon Oromoo bakka jirutti kan isaan itti agarsiisaa jiru kun itti fufa kun itti cimaan deema. Uummanni keenya abbaa biyyaa isaa daangaa isaa odoo ta'e biyya Itoophiyaa san irratti gaafa Afrikaa san irratti eenyuma caala warra Westiitis ta'e warra naannoo san jiruuf major security partner, major economic partner, major development partner
ijaaramuun wal baruun assaayimentii fudhanneetoo galuu danda'uu irra jira. Galatoomaa. Haadha tokkotu jirti, haadha Oromooti, arjaa haadha firaa isheetti kaamatti. Ho'aa fudhaa jettee fira sooruu malee, kan qabdu buufattee ormaa firuu malee, takkaa kadhaa dhattee akka namaan laalle, dabartees kan ormaa takkaa hin kajeelle. Abbaa warraa ishee waliin erga dhaabbattee maatii, haadhuun haadhadha, haadha ijoollee lamaati. Ilmi isheen hangafaa lakkii guddatee biyyaafuu abdiidha. Bifa tolaa ilmaa jabaa onnee dhiimii saafila qeerroodha. Intala ishee dhumaatu suuraa mucaa xiqqoodha dugdatti baatamti. Dugdarraas garbuunaan guutee lafan deemtu qomatti qabatamti. Malee of dandeessee akka isheen daa'imtee deemtee miillan fuune kan daa'imtuu haafu harma qomarraallee hootee hin kuufne. Waggaa tokko dura ilmi isheen hangafaa jabaatee hin danda'ee ayyaana irreechaa dhaquuf qophaa'ee manaa ba'e. Akkuma hiriyoota isaa innis kafana aadaatiin bareedee faayamee maratni mataa isaa fi hidhatni mudhii isaa alaabaan dhahamee qabatni ulee isaa bocuudhaan bocamee utuu itti waakkatiin hundee isaa eebbisee rabbi kan badhaase aadaa abbaa isaatiis innis cimsee tumsuuf kan caalchisee galloof sirba mormaa dhiichisaaf ragadaan shaggooyyee fi tirrii bulee sirna gadaan maree hojjechaa sagalee kiiloleen faaruu dhangalaasaa dhaadannoo tokkummaas daran dhageessisaa harka isaanii lamaan samiitti ol kaasanii diddaa garbummaadhaa gurmuun finiinsanii irreessa irreeffachuuf hora arsaleetti asii gad bu'anii. Diinnis diina alagaatii dhaqee mataan ba'e taankii fi xiyyaaraan dursee achi ga'ee waan of harkaa qabu dhangalaasee lafaa fi samiirraan itti ariifatee rasaasa dhukaasee nageenya booresse dargaggoola deemaas lubbuu galaafate. Qeerroon irreechaaf baate karaadhaa deebite abdiin biyyaas jettee kichuutti nyaatamte. Egaa durii maalii kan doorsise alaaf manatti suubii barii lafaa gadi dhufeesee haadhamaa kan ganama kan ba'e ilmi ishee reeffisaa manattuu hin galle du'a ilma isheetiis ni dhageesse malee argitee na waalle. Haati garaa madaa garaa hin kutanne ammas ni abdatti. Du'aan tarii ka'ee amma anaaf galaa jettee qalalaalti. Imimmaan ishee buustee xuruffata boossee hollattee raafamti. Utuu kanaan jirtuu kunoo baranammoo manatti dhufanii abbaa warraa ishee immoo oobdii isaa walakkaatti rasaasaan dhahanii utuu inni iyyuu utuman wawwaatu lubbuu isaa baasanii haadha garaa madaa dabalataa garaatti uumanii ittumaa darbanii isheeyyuu dhiibanii qe'ee irraa ari'anii manarraa fageessanii biyyaa ishee baasanii. Lafa baqattettis aduun waxalamaa yandoodhaan reebamti roorroon itti hammaattee cinaacha dhiitamaa lubbuuf dararamti. Xiixxuun daa'imni ishee qoonqoon gamee fi harmatti rarraati suuraan dalga baatamtu sagalee bulchitee boossee mankaraatti. Haadha afurumtuu badee qaamni ishee bu'eera hancufa kan dhabde afaan iyyuu qooree harmi ishee bu'eera. Ofirra gaddeessee dikee gosa keessa abdii buqqisiisti dhagaa karraa keessa. Harma gogaa daa'ima afaan keessee garaa martee teessi imimmaan lakkuu maddi irra lolaastee dhuunfattee boossi. Uumamuu ishee gaabbaa rabbiinis komachaa carraa ishee abaarti. Ormatti dagattee haati kadhaan beekne qaanaa kadhatti. Fira isheetti garagaltee harka ishees bal'istee naaf birmadhaa jechaa gargaarsa gaafatti. Kottaa meegaa kaanee nutis akkas goona kaanee wal utubnee haadha kanaaf dirmanna. Imimmaan ishee irraa hafnee caba ishee dhidhiibna waan qabnurraa kunnee cina ishee dhaabbanna. Kafanatti fufnee daa'ima isheen baattus qomatti qabanna. Malee mataachi qabannee ija tokkoon bu'aa inni nuti gaddinu inni nuti aarree harka fuuldurirsii ciqilee qabannu. Sagalee dhokfannee keessa keenyatti aadaa inni nuti guungumnu ilkaan qarree ijoo diinisnee inni ciniinannu jennee qilleensa fal'aan tokko sidii lamaan gidduun inni nu ol fudhannu. Saba hin fayyadu haadha garaan madaas rakkinaa hin baasu. Hidhii tuutuun kunis sirna hargansuu waa tokko hin buusu. Kanaaf haadha kanaaf akkana haguun ciqilee laaffannee harka dariixannu barruu keenyas deersinee harka ishee haqabnu yoosuu jabaatteetu cimtee lafa kaatu. Humna godhatteetu ol kaatee irratti harka ulfaataa lamas qe'ee isheetti galti.
galata galchuudhaaf malkaa uumaa buune nagaa sinnaa manne galaa biyyootaane godaanni saalakkoo baraan boorjuu taane mirgaa footoo boonyu jira boollaa buune hangalee awwaaleef garaan nu laalata ijji imiimani onneen nu hollata umaasi kaadhanne deebii bimmaan keenya maaliif gadoo goota kan namarraa jitee namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa himboonyunu gahaa baraan bohaa nafnu waadaa jiru cabsii ol deebinee rabnu jette ati ilmaan lamaan waliin gaggeessite jette jira otoo eegdu kan du'aa simate jette oromiyaan tiyya kan ilmaan shii dhabde jette lammiin nagaan bahe kan ormi adabde